Egaa jechuudha guyyaa har'aa wanta isin gowwomtanii yookiin dagattanii biyya arabaarraa baattanii gara biyyaa hin galle kananii ofii koo biyya keessaa bitee itti fayyadamee faayidaa isaa arge isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaa tokko maal inni yoo jettan jechuudha baay'ee kan na fayyadee akkasumas anis immoo biyya arabaarraa bituufan ture kasaaraa guddaa keessa galuun oolee jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru immoo isin bira akka jiru abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa yeroo gara biyyaa galtan keessaafuu namoonni miidiyaa hojjetan kanneen akka tiktookii haa ta'u akkasumas immoo yuutuubera kan taatan yuutuubii hojjechuu dandeessan interneetii akka fakkeenya biyya arabaa keessatti moobaayilii irratti hidhatu daataa fayyadamu akkamitti akka fayyadamanii yeroon achi jiru ture asirraa bitee yoon galee qofoosaa yookiin immoo interneeta kana yoon bitadhee galee biyyatti na fayyadaa jedhee gaafadheetiin ture jechuudha. Eessaa gaafatte yoo jettan ani kanani gaafadheerraa Reegitaa Muulii kan jedhu baay'een keessan kan Saudi Arabiyaa jirtan beektu suuqii baay'ee beekamaa guddaa kan ta'e akkasumas immoo suuqota gurguddaarraa iddoo elektirooniksiin gurguraman irraa akka moobaayila waan tokko bitamirraa gaafadhee ture jechuudha. Innis maal yoo jettanii qofoo interneetiin ittiin hojjetu jechuudha biyya keenya keessatti erga galee anima fakkeenya interneetii fayyadameen jechuudha. Akkuma madaamiin mana keessa interneetii fayyadamtu anis interneetii bitee ofii kootii mana kiyya keessatti kanan nama 8tiif share godhee nama 8 hanga nama 12 share godhee firii itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Eessaa bittee meeqaan bittee nutti nu warri jettan ifaa godheen isinitti hima jechuudha. Namoonni biyya alaarraa binnee galla qofoosaa jettan kaansel godhaa dhiisaa isiniin jedha. Gatii isaa wal madaashisen isinitti hima maaliif dhiifama kan jettaniif jechuudha. Egaa kun maal fakkaata yoo jettanii baneetaniin nan isin agarsiisa. Waan dhugaa taate ijooshii malee isinitti hin fidu jechuudha. Waan babbareedduu taate jechuudha. Namoonni baay'een kan bitanii galanii baay'ee dagatantu jira jechuudha. Anuma biraatii birrii baay'eedhaan bitanii gaafa galan immoo kasaaraa guddaa yookiin immoo lama isaanii bituu kan danda'u biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Amma baneen isin agarsiisaa jechuudhaani kanan bitee Itoophiyaa keessaati. Dafii naan banamu kunoo naa banamiyyuu malee kunoo itti jedheetiin jira jechuudha. Ergan gaafafee chaarjii fixatee jira. Fakkeenyaaf jechuudha kuni Tekinoo jedhama. Tekinoo jechuudha. Kana Tekinoodha chaarjii itti godhatta. Egaa chaarjii isaa immoo kunoo kanadha jechuudha. Ishii kanadha chaarjiin isaa. Mataan qabu akkuma kanatti sii kennamti. Garuu ani immoo kanatti godheen kan moobaayilii kanatti godheen kananii itti chaarjeffadhu jechuudha. Kanaaf birrii meeqaan bittee akkamimmoo si hojjetaa walumaa galatti interneetii jedhee qofoo kana jedhee birrii meeqaan guuttattee warri jettan jechuudha. Kanan itti guutee waraqaan isaa kunoo na arga jira jechuudha. Baay'een keessan ilaaluu dandeessu. Kunoo yoo isinitti mul'ate birrii isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Birriin ani ittiin bitee jechuudha. Itiyoo telekoomii irraa. Itiyoo telekoomii deemtanii interneetiin barbaadda yoo jettan jechuudha. Kana bichaan ishee birrii meeqa yoo jettan birrii Itoophiyaa 10,000 kun birrii Itoophiyaa 10,000 qofoon kun qofaan ishee qofoon kun birrii 10,000 yoo taate siimii qaba jechuudha. Akka siimii wayii qaba. Siimii sana nama laadhee dhufe ani. Siimii sana geegabaayitiin waan ta'e qaba. Interneetii ji'a 3 fayyada jechuudha. Ani kana waan hin qabuufi namaaf laadhee dhufe siimii isaa wajjiniin siilaatama firii ji'a 3 kan itti fayyadaman jechuudha. Ani qofoo kana waan hin qabuuf biraazariif laadhee dhufe siimii isaa isa ji'a 3 firii itti fayyadaman jechuudha. Ishee kana qofa ishee birrii Itoophiyaa 10,000 tokko jedha. Maaliif immoo biyya alaarraa fuutee hin gallee yoo jettan siistemii imtisaatillee wal faana badaa hin deemu. As keessatti kwaalitii Tekinoon Hawaawiinis jira. Tekinoo jira. Tekinoon reefu ba'a waan ta'eef an Tekinoon fudhadhee Hawaawiin illee jira jechuudha. Alaarraas yoo argitaniitu ta'e Hawaawiitu jira. Fakkeenyaaf
arabni keenya ture namichi yeroo nuti bakka adda addaa deemnu kan akka kanaa nuu fuudhee deema ture. Birrii Saudii riyaala Saudii birrii biyya jirtanii madaaltanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenya ani kana 10,000 yoon bite birrii biyya jirru 10,000 immoo birrii meeqatu ta'a je'aati itti herregaa maallaqa sana gaafadhaa jechuudha. Hojiif yoo ta'e immoo dhugaa waaqayyo asitti aktiivii baay'ee aktiiviidha jechuudha. Argan gaafa dhufee viidiyootaan dalagaa sirriitti aktiivii ta'a warraantii yookiin immoo yoo hojjechuu didallee hanga warraantii waggaa tokko ol qaba ayxee jijjiirullee kan dandeessu qofoonsaa kana qofaa birrii 10,000 yeroo ta'u Saudiirraa kana gaafadhe bitee galuu malee du'ullee jedheen jechuudha. Iddoo sana isaan immoo nageessuu didanii garuu birrii Saudii 500 birrii 500 Saudii har'a yoo sharaftanii ilaaltan birrii meeqa akka ta'u mee ilaalaa. Kana lama sinii bita. Kana lama riyaalli Saudii 500 Itoophiyaa keessatti interneetii isaa jedhee kana 200 sinii bitan. Siifi nama biraa ga'a jechuudha. Kanaaf akka kisaaraa keessan gallee onlaayinii irraa sin bitiina biyyuma keessanitti agxanii ofii isaanii sinii bananii bilbila keessan sinii gashanii waa hunda sinii godhu waan ta'eef akkas jettanii achii hin bitiina. Dhugaa baay'ee sin jaaladha. Akkasiin maallaqa keessan tamsaasan hin fedhu jechuudha. Ammoo siimii kan interneetii isaa immoo kan ani bite jechuudha. Birrii Itoophiyaatiin interneetii isaa qofa. Kuni qofoosaati. Interneetii kan waggaa tokko na tajaajilu immoo jechuudha. Birrii isaa birrii 5,000 fi 478 birrii 500 fi birrii 500 birrii 5,000 fi 478 ela kunoo laalaa argitanii 5,000 fi 478 jechuudha. Walumaa galatti kana jedhee kan ani kaffale jechuudha. Baasii tokko jijjiiru wajjin walumatti kan ani kaffale birrii 16,000 fi birrii 16,478 kaffalee kana fudhadhee jechuudha. Walumaa galatti kanani wanti viitii qabaa, chaarjii qabaa, maaloo qabaa. Iddoo kaffaltii qaqqaba. Hundi isaa piroosesii qaqqaba. Waansa bebbeekwanii. Waraqata kanarraa tootaalii walumaa galatti jechuudha. Birrii Itoophiyaa ani itti baasee kana bite jechuudha. Birrii kunoo 16,000 fi kunooti ila argitanii. Tootaalii isaa jechuudha. Tootaalii jechuun walii gallisaa. Walumaa galatti wantoota xixiqqoo herrega wayii jira. Iddoo tokkotti 200 wayii jira. Iddoo tokkotti 300 jira. Iddoo tokkotti 400 jira. Kana walumaa galatti 16,000 fi 469. Interneetii waggaa tokko guutuu kana cufuu hin barbaadu. Saayitii 24 banaasaa keessee saayitii 24 guutuu banaasaa nama 8 hanga nama 12 sheer gootee kana chaarjiirraa hin fuudhiin malee chaarjeffattee saayitii 24 guutuu ji'a 12 waggaa tokko guutuu itti fayyadamtaa jechuudha. Gaafa waggaa tokko fixxee immoo qofoon kee inni 10,000 bittee suma harka taa'a. Axxee maalitti guuta? Interneetii birrii 6,000 fi 490 meeqa? 90 wayii maleen kaffaltu amma isaa waggaa kee itti guuttataa jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa anan baay'ee natti toleetiin jira jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan achitti hin balleessina. Isinitti himeen jira. Gaaffilee jijjiiran hundas immoo nan isiniif deddeebisa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni odeeffannoo informationii adda addaa barbaadan notificationii olirra godha. Viidiyoon koo akka vaaraalii ba'uuf immoo laayikii naa godha jechuudha. Laayikiin hin kaffalu garuu tokkoffaa hamilee namaa ta'a. Lammaffaa immoo viidiyoon akka inni vaaraalii ba'u ni godha jechuudha. Hordoftoota kiyya ani baay'ee akkan sin jaaladhu baay'een keessan hin beektu jechuudha. Adaraa keessan na jajjabeessaa isin jedha. Sifammamsiisnanaan jettanillee baay'een keessa jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiistanii jirtu. Naaf jiraadhaa isin kabajaa umurii naa dheeradhaa waaqayyo isiniin illee isin gargaaru isiniin jedha.
akkasuma egaa gaaffilee hedduu naga gaafattan amma waa'ee eelee gaaffii baay'eetu jira amma qabeessinii ufa jechuudha amma asuma taa'ee viidiyoo isaa sinii waraaba viidiyoo biraan walitti deebina nagaan naa tura.